waa'ee namticha booyuu kana dhageeffadhu. Namni booyu kun doktoraadha. Kan isa boochise beelee yookiin firriirraa du'eetii miti. Seeraan dhageeffadhu. Guyyaa tokko akka ilma namaatti yaadee baqattoota biyyoota garaagaraa irraa rakkoo siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaan baqatanii iddoo tokkotti qabamanii beelii dararaa jiru bira deemuuf murteesse. Eegasii akka nama tokkotti nyaataa fi dhugaatii akkasumas wantoota garaagaraa qabatee baqattoota beelaan dararamaa jiran bira deeme. Wantoota fuudhee deemes qoodus eegale. Sana booda harka isaatiin nyaata odoo kennaa qoodaa odoo jiru daa'ima tokko kan beelli isa miidhe tokko bira gahe. Daa'imni kun beelaan baay'ee kan jedhamu caalaa miidhameetii jira. Wayita nyaata daa'ima kanaaf kennuu eegalu daa'imni kun dubbii garaa nama booreessitu takka doktora kanatti dubbate. Dubbiin daa'imni kun dubbate akkas jetti. Uffannaa yookiin gaawonii doktora irratti argee ati doktora jedhee daa'imni kun gaafata. Doktorichis ofitti qabee eeyyan jedheeni. Namoonni hedduun nyaata guyyaa tokko yookiin hanga guyyaa lama nu kennaa nu biraa adeeman. Sana booda waan beelofnu ittiin fakkaatu. Nuti garuu hanga nyaanni biraa nu dhufutti agabuu keenya beelaan dararamaa jiraanna. Kanaafuu waan tokko naaf godhi jedhee doktoricha gaafate. Doktorichis na gaafadhu rakkoo hin qabu waan barbaadde siif godha jedhee deebiseefi. Daa'imnis yaa doktor beelli yeroo hundaa na dararee du'a irraa yeroo hedduu hafeetii jira. Kanaafuu dawaa lammata nam beelessin naaf kenni yookiin ammoo marfee beela nama irraa ittisu na waraani jedhee itti waywaate. Doktorichi garaan dadhabee ofirra taa'ee imimmaan lakku gadhiisee ba'uu jalqabe. Doktorri kun daa'ima kana qofa fayyisuuf ofitti fudhachuu ni danda'a. Kanaaf hammam keenyatu rakkoo tokko odoo nurra hin gahin yookiin hin argin ilma namaaf yaanneetii beekna. Uummanni keenya buqqee qe'ee isaarraa ari'ame jennee yeroo baay'ee dubbanna. Garuu sana booda maalirra akka jiranii fi akkam akka ta'an tokkoon keenya quba hin qabnu. Haala sooshaal miidiyaa irra deemu hubannee guyyoota muraasaaf haamilee gaariin walii birmannee wal qarqaarree turreetii jira. Sana booda maalirra jiran jennee gaafannee yookiin hubannee beekna. Kun gaafii kooti. Namoota bu'aa tokko malee uummata isaanii firriiba dhabuun waan qabaniin uummata keenya beelaan bira dhaabbatan galanni keessan guddaadha. Hamma humni keenya danda'u lammii keenya haa yaadannu, bira haa dhaabbannu. Rakkoo uummata keenya irra gahaa jiru maaliif kan jedhus haa gaafannu. Yaa Rabbi rakkataa rakkoo baasii, beelaa keenya nu nyaachisi, dhibamaa nu fayyisi, hiyyummaa nurraa kaasi, nagaa nuuf buusi, wal nu beeksisi, adawwii nu jalaa kaasi, tokkummaa keenya cimsi. Nuti waan namaa hin tuqne kan waan kenna tuqe yaa Rabbi dhabama isa godhi. Viidiyoo kana namoota hedduu bira akka ga'u duutii fi koppii liinkii siyaasa gochuun dirqama Oromummaati.